Itoophiyaa kana keessatti irra guddaa wanni baatee nagayaan deebitu aduudha. Waa hedduun nagayaan baatee nagayaan hin deebitu. Dhugaa dubbattee ammaas nagayaan baatee nagayaan galuun ulfaattuudha. Yaa nuti warra du'aafif kanne maqaataneef nagayaan baanee nagayaan galu jira. Maaliif tekniikeenya Rabbi laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbii tokkichan uume khalaalanii mul'anne. Khabarbaadan hin argamne khawaan namni dubbatu beeku khawaan namni karoorfate beeku isa sanirratti irkannee dhugaa keenyaaf qabsaa'u jirra isa sanirratti irkannee dhugaa ummata keenyaa dubbachuu jirra sani jecha isa irkoon teenya isa abdiin teenya namarraa abdii takka hin qabnu isarraa abdii maqa qabnuuf hangammaatu jiraanne biyya teenya keessaa hin baqannus baqachuufis hin teenyu ummata keenyaaf qabsaa'uuf teenya dhugaa ummata keenyaa baasuuf teenya raammoo ummata keenya quurte ajjeesuuf teenya raammoo ummata keenya quurte ummata keenyarraa akka haatu akka fayyitu taasisuurraa if booda taa'uuf hin teenyu tarkaanfiidhaan adeemsaan akkuma arkaa jirtanitti yaa'u warraaqsi nuti godhaa jirru bu'aa takka fidaa jiranii gartanii katti quufuu dadhabee fi katti quufe iddoo ammoo kallattiin qabsoo teenyaa ummanni keenya bilisummaa dhugaa argatee abbaa biyyummaan isaa mirkanootee fi haqaan gabroomurraa walaboomee walqixxummaadhaan carraaqqatee naggaadeen teenyaas naggaadeen oromootis naggaadeen biraatis hundi walqixxummaadhaan dalagattee lafa jiraattu irratti uumuu dandahuun qabsoodha. Hattuun shirtuunii fi murtuun aangoo fi carraa waan san ittiin gootu akka dhabdu taasisuu irratti qabsoon goonuu if booda hin deebinu ammoo nama jiruu qabsoo godha. Nama jiruutu qabsoo godha. Nama jiruutu hattuu saaxila. Kanaafuu ajjeefamuu mallaa jennee ani akka kiyyaatti anka diinaasa'uu danda'u hangaa sarraa. Ajjeefamuu maqaan danda'uuf du'uu maqaan danda'uuf maaliin godhuu qaba? Tokkoffaa yoon du'e waan narraa hafe kaniin dhooysee du'uu taa'u akkamittiin osoo hin duune bakka nagaa geessisaan hujii tiyya turtee jechuudha hangaan bade kana keessatti warri maa badde eessa badde hin banne hujiirra jirra. Maal waan seenaa taate maqaadhaan eenyuun Itoophiyaa tana keessatti Oromiyaa tana keessatti bakkuma hundattu waan seenaa taate waan attummaa wal qabate tujjaara kamiitu eenyu wajji dalagaa eenyuutu akkami saamu jira maaliin saamu jira haramiin saamu jira laayinni isaa kami daandiin isaa kami karaan isaa kami maali eenyu ajjeese eenyu hidhe eenyu godhe waan beeynu ta'ama sadeen kana keessatti shira agarre hunda jechuudha. Caasaa mootummaatiin waraabnee addunyaa irratti gadhiifnee jirra jechuudha. Wanni inni dhabameef kana jechuudha. Moonyi maanaal abbaa kiyyaa gowwaan hin jiru. Osoo haa hunda bakka qabamsiisne gabbaatee namatti taasifamtee boru lipsi godhanii waa hedduu si keessatti haftee hojii kuttaa jechuudha. Muuxannoo qabna nama hedduutu waa gara qabatee kuchiisanii jiran. Nama hedduu sanaafuu maal godhe? Viidiyoodhaan akkuma nama isinitti taasisutti waraabee jira jechuudha. Waa hunda paartii 10tti 10 parties paartii sagantaa 10tti waraabamtee dhumtee jirti jechuudha. Sagantaa 10 waraabamtee Jarmaniis ni jirti, Ameerikaas ni jirti, Kaanaadaa ni jirti, Awustiraaliyaa ni jirti, Somaaliyaa ni jirti, Jabuutii ni jirti, Somaalee ni jirti, Keeniyaa ni jirti, Itoophiyaa keessa ni jirti. Guyyaan nuti duune guyyaan ani du'e hangaasaa Ahmad Ibrahim Arrajaan viidiyoon gadhiifamte jechuudha. Akkasitti wal hinee dalagaa hiinee taa'u jirra jechuudha. Qabgoone. Ifbeekaatichinis ifbeekaa nuti satticha ni beeyna. Bujiriimaas ni beeyna bujiriimtichis ni beekaa jechuudha. Wal beeyna jechuudha amma wal buunee wal qabnee jira jechuudha. Akkas ilaal qap wal goonee hojjetaa hojjerraa jechuudha ija keessa wal laalaa. So wanni dhabamneef obboleeyyan kiyya qaqqaaliin na deeggartan
warri dhugaan na cinaa dhaabbattan addunyaarra jirtan bakkayyuu jirtan hin dhoqanne osoo dhoqachuu taate Itoophiyaa baqannaa maal eenyu dhoqanna nuti du'aaf if kannineeti hojjechuutu jirraa miti bar du'aaf if kannineeti hojjechuutu jirra sanifu baqachuun jiru maal godhi jira waraabaa jirraa jechuudha waraabamtee jirti addunyaarratti taqabaabloo quccu bilool jechuudha nyaachifamtee taa'u jirti jechuudha nyaachifamtee amma yaadan qabnu amma booda waan feene haasoyna walitti kun wadachaane haa amma booda haasoyis takka takkaan tartiibaan isidii gadhiisaa yaanaa jechuudha viidiyoon kurnan sagantaa kudhanii waraabamte tuun hundi immoo kan shiraa fi xaxa Itoophiyaa keessa jirtu Oromiyaa keessa jirtu hunda saalxiltuun ammoo guyyaa lubbuun nurraa baate addunyaa guutuurraa gadhiifamti jechuudha taqartool kanna sima kanna dimts abba kanna dimts ni dhageessaa mi afaan kanna dimts sagalee keetii hojii oduu osoo ta'in sagalee ati bilbiltee hojii abbaayye sagalee ati bilbiltee attummaatti qindeessite sagalee ati bilbiltee ajajatti kennite sagalee ati bilbiltee ittiin hujii karaarra keeyse sagalee ati itti bilbiltee malaamaltummaa hojjette sani wajjin idiitti si taatee taa'u jirti jechuudha your future of politics is dead akkasi wal hunee taa'u jirraa jechuudha so maa baddee hangaasaa keenya maa miidiyaa irraa baddan hin bannee yoo du'uun dhufte waan osoo isinitti himne qabannee duunu ragaan qopheessinee keenyee isinii as bahu jirraa kunoo gabbahee isiniin jechuu barbaada jechuudha warra maa baddan jettaniif no nuti warra dheessuu miti maal barbaadaaf Itoophiyaa galle yoo ummata keenyan ta'in mindaa kan kakuma kudhaafurii moo ishiishe dirgootam እኛ የድግስ ቤት እኮ ማሞቂያ ድስት አይደለም ኑቲ በር ድስቲ ማነ ድግሲ ከኦ ውስጡ ሚቲ ተካ አጫፋሪ ማነ ኤባቲ ሚቲ ከብያላት ያሲገለፍ ኑቲ ፋይዳ ኡመተ ኸኛቲ ፈሲገለ ፈየደም ኡመተ ኸኛቲ ፈሲገለ ደታ ኡመተ ኸኛቲ ፈሲገለ ሀቃ ኡመተ ኸኛቲ ፈሲገለ ተጎዳ ቱሬስ ተጎዱ ጅሩስ ሀቃ ኡመተ ኸኛ ረዳበነት dhugaa ummata keenya irra dhaabbanneet gadadoo ummata keenya irra dhaabbanneet isii tanarra dhaabannee tagoon hunda irratti rakkoo dhuftuuf haajee garaanu fudhatu onneenu obsitu ija kan garree bira nu dabartuun qabnu jechuudha